Guyyaa roobii ganiinsa Yihuudaa eenyummaa Yihuudaa fi haala guddina isaa xiqqoo ilaaluudhaaf Yihuudaan maqaan jedhu kun maqaa gosa Israa'el 12 keessaa isa tokko ture. Hanga Yihuudaan as qortuu ittiin waamamee maqaa kana xureessutti maqaan kun maqaa kakuu moofaa keessatti Israa'eloonni dhiirotaafis dubartootaafis moggaasan ture. Yihuudaa jechuun galateeffamaa yookaan Waaqayyoon nan galateeffadhaa hiika jedhu qaba. Maatii Yihuudaa irratti raajiin ilmi kee kan haadha isaa fuudhu abbaa isaa kan ajjeesu uuma isaa kan gurguratu jedhu dubbatamee kan ture yoo ta'u, isaan yeroof ilmoo hin deenyu jedhanii yeroof walirraa fagaatanii bulaa turanis waynii dhuganii machaa keessa ilma ulfaa'anii haati isaas isa deesse. Boodarras ilmi abbaa isaa ajjeesu haadha isaa fuudhu uuma isaa gurguratu kun qooda dhalatee guddatu jedhanii bishaan irratti sagatanii kana booda bishaan naannessee iddoo biraatti namoonni kaasanii mana mootummaa keessatti erga guddate dargaggeessaa ta'een booda lolli biyya abbaa isaa fi biyya inni guddate gidduutti yoo uumamu lola irratti abbaa isaa kan ajjeese yoo ta'u, bareedina ishee irraa kan ka'e haadha isaa fuudhuudhaan wajjin jiraachaa ture. Boodarra garuu eenyummaa walii gaafa qoratan akka raajiin sun irratti raawwachaa jiru hubatanii haati isaa hoggasuma gaabbii galtee gara dubartoota 36tti dabalamti. Inni ammoo gara duuka bu'oota 12tti dabalamee ture. Gooftaa duukas bu'aa yeroo turetti nama maallaqa jaallatuu fi gooftatti kan dhiyaatu ture. Jaalala inni maallaqaaf qabus akka gooftaa isaa dabarsee kennuuf isa kakaase reessaas du'aaf taasise. Maallaqaaf jaalala addaa inni qabu kanas hubachuudhaaf yeroon dubartiin tokko miila gooftatti kuftee shittoo gatiin isaa qaalii ta'e dibdu dubbii inni dubbatedha. Dubbiin isaas wanti kun maaliif bada maaf gurgurame hiyyeessotaaf hin kennamne kan jedhu ture. Jechichi gaarummaaf kan dubbatame fakkaata. Garuu dhugaan isaa Yihuudaan maallaqa sana keessaa hataa waan tureef malee dhuguma hiyyeessotaaf nahee hin turre. Shangoonni Ayhuudi marii isaa xumuree erga bittinnaa'een booda Yihuudaan eenyuyyuu osoo isa hin waamin gara isaanii dhufee isa dabarsee yoon isiniif kenne maal naaf laattu jedhee isaan gaafate. Isaanis meetii 30 muraniif yeroo sanarra eegalee dabarsee isa kennuudhaaf yeroo mijataa eegaa ture. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 3-16, Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 1-11, Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 16. Yihuudaan akkuma bartoota kaanii gooftaa jala taa'ee barateera. Dinqii inni hojjetu hundas ilaaleera. Garuu dhumni isaa maallaqa xiqqoodhaaf jedhee gooftaa guddaa gurgurate. Hireen Yihuudaa nama gaddisiisa.